Akkam jirtu jaallatamoo daawwattoota keenya Finfinnee Integrated Broadcasting irraa oduu yeroo kanaatiif qindeeffannaan isinitti himaa kan isinitti musan Daniel Tasfaayiti. Qaamoleen seera kabachiisan wayitaa filannoo mirga namummaa kabajuun akka socho'an Koomishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa gaafatee jira. Koomishinichi wayitaa adeemsa filannoo eegumsa mirga namummaa ilaalchisee qaamolee seera kabachiisan waliin marii taasiseera. Filannoo dura wayita filannoo fi booda sarbamni mirga namummaa akka hin raawwatamne qaamoleen seera kabachiisan itti gaafatamummaa isaanii haalaan ba'u akka qabanis gaafateera. Yaada ofii bilisaan ibsachuu, mirga socho'uu, walitti qabamuu, hiriira nagaa geggeessuu dabalatee wayitaa filannoo dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan irratti qaamolee seera kabachiisan waliin mariin taasifameera. Dhaabbileen seera kabachiisanis hojii isaanii haala mirga namummaa eegeen raawwachuu fi murannoo qaban ibsuu isaanii ragaan Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Qaamoleen nageenyaa bifa walaba ta'een hojii isaanii akka raawwatan mirga lammiilee akka kabajanii fi kabachiisan hubachiisee jira. Mariin shoora hayyoota hidhaa haaromsa guddicha irratti xiyyeeffate viidiyoo konferensiin geggeeffameera. Maricha Ministeera Dhimma Alaa, Ministeera Saayinsii fi Dhaabbilee Barnootaa Olaanoo fi Yuunivarsiitiin Finfinnee waloon qopheessaniiru. Maricha irratti itti aanaa muummee ministeeraa fi Ministeerri Ministeera Dhimma Alaa obbo Dammaqaa Mokonnin, Ministeerri Ministeera Saayinsii fi Dhaabbilee Barnootaa Olaanoo Dr. Saamu'eel Urkaato, Ministeerri Ministeera Bishaan Jallisii fi Enerjii Dr. Injiinar Siilashii Baqqalaa akkasumas hooggantoonni hojii yuunivarsiitiiwwan garaagaraa walitti bobba'an hirmaatanii jiru. Ijaarsa hidhaa haaromsa guddicha Itoophiyaa hordofee dhiibbaa qaqqabaa jiru ittisuuf kan dandeessisuu fi dippiloomaasii dijitaalaa cimsuuf giddu galli dippiloomaasii hawaasa dhaabbilee barnootaa olaanoo hundaa'eera. Obbo Dammaqaan giddu galli hundaa'es dippiloomaatii lammiilee hundaati yaadni jedhu cimee itti fufuu qaba jedhaniiru. Ijipti Itoophiyaanonni firii isaanii akka hin argineef ejjennoo qabattee jirti kan jedhan obbo Dammaqaan giddugalli kunis shiraa Ijiptii fi kanneen biroo dandamachuuf hayyoonni barattoota waliin gurmaa'uuf shoora olaanaa qaba jedhaniiru. Giddugalichi Itoophiyaanota dippiloomaatota horachuu fi shoora olaanaa akka qabu ibsuu isaanii ragaan Yuunivarsiitii Dabaarq irraa argame ni mul'isa. Namoota ajjeechaa aangawoota naannoo Amaaraatiin shakkaman irratti murteen darbee jira. Taganyee Daaqaa gabaasaa qindaa'ee akka taanutti dhiyeessa. Naannoo Amaaraatti manni murtii olaanaa Baardaarii fi naannoo ishee daddacha guyyaa har'aa ooleenii namoota 55 ajjeechaa aangawoota naannichaa waxabajjii 15 bara 2011 raawwate keessa harka qabu jedhee irratti adabbii dabarsee jira. Himatamtoota kanneen keessaa 6 osoo isaan hin jiraatin dhimmi isaanii ilaalamaa kan ture yoo ta'u 49 immoo qaamaan argamuun dhimma isaanii hordofaa turuudha kan himame. Haaluma kanaan manni murtichaa himatamtoota galmee Kumaalaa Maammaar Geetinnat jalatti tarreeffaman 55 keessaa 20 bilisaan akka ba'an murteessee jira. Himatamaa tokkoffaa kan ta'an Kumaalaa Maammaar Geetinnati himatamaa 15ffaa Balaa Isaa Saffinaw fi himatamaa 44ffaa Liqnaw Saffinaw bakka hin jirreetti murteen balleessaa kan irratti darbe yoo ta'u abbaan alangaasii himatamtoota adda duree sadan kanneen irratti yaada adabbii kennuu fi har'a waaree boodatti beellamaa qabatee jira. Manni murtichaa himatamtoota hafan 31 irratti immoo mormii himannaa fi ragaa faccisaa isaanii dhaggeeffachuu fi adoolessa 5 bara 2013tti beellamaa qabachuu isaati kan himame. Aangawoota naannoo Amaaraa yaalii fonqolchaa mootummaa waxabajjii 15 bara 2011 raawwateen lubbuun isaanii darbe keessaa tokko kan turanii pirezidaantiin naannichaa Dr. Ambaachoo Mokonnon ta'uunis ni yaadatama. Kana malees guyyaadhuma sanatti gorsaa itaa Maajoor Shuumii ajajaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa kan turan Jeneraal Saaraa Mokonnon sooramarra kan turan Jeneraal Gazaayaa Barraa ajjeefamuun isaanis kan yaadatamuudha. Yeroo sanatti itti gaafatamaa biiroo nageenyaa naannoo Amaaraa kan turan Birgaadeer Jeneraal Asaaminaw Tsigee yaalii mootummaa fonqolchuu hoogganaa akka turan erga dubbatanii booda humni nageenyaatiin dhiyoo kana magaalaa Baardaaritti ajjeefamuu isaa gabaafamuun ni yaadatama. Gabaasni kan BBC Afaan Oromooti. Afrikaan giddugala vaayirasii koronaa sadaffaa keessatti akka argamtu dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksise. Kanaafis dhaabbatichi biyyootiif talaalliin dabalataa akka barbaachisu beeksiseera. Hanga ammaattis namoonni miliyoona 5 ta'an vaayirasichaan qabamaniiru. Dhaabbata fayyaa addunyaatti Daayirekteerri naannawaa Afrikaa
Mashidii Zomooti Afrikaan talaalli dabalataan barbaaddi jedhaniiru. Afrikaa kibbaa, Morokoo, Tuniziyaa, Itoophiyaa fi Ijiptii biyyattiitti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii olaanaadha jedhameera. Ugaandaa fi Namibiyaatti vaayirasichaan lubbuun lammiilee hedduu darbaa akka jiru ibsameera. Delta kan jedhamu sanyii vaayirasichaa haaraan biyyoota Afrikaa 14 keessatti kan mul'ate yoo ta'u yeroo jalqabaaf Afrikaa kibbaatti kan argame namoota 25 keessatti argama jedhameera. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un biyyi isaa Ameerikaa waliin mari'achuu fi dura dhaabbachuuf qophaa'utu barbaachisa jedhan. Keessattuu dura dhaabbachuuf qophii guutuutu nu barbaachisa jedhanii jiru. Kooriyaan Kaabaa kana dura yaaliiwwan bulchiinsi pirezidaantii Joe Biden walitti dhufeenya dippiloomaasii uummachuuf taasisee fi gurra hin kenniniif haftee jirti. Haasaa ammaa kanaan hoogganaan Kim Jong-un yeroo jalqabaatiif kan bulchiinsa Biden irratti kallattiin yaada kennan. Walga'iin koree jiddugalaa paartii hojjettoota kan biyya bulchuu kan magaalaa guddittii biyyattiitti torban kana eegalee irratti Kim yeroo jalqabaatiif biyyattii rakkinni nyaataa mudachuu dubbatanii ture. Kim keessattuu kabaja biyya keenyaa eeggachuu fi fedhiiwwan misooma walabaa keenya mirkaneeffachuuf guutummaan qophaa'uu qabna jedhan. Walitti dhufeenyi Kim hangammaa bulchiinsa Biden waliin qabu muddamaa fi tuffiidhaan kan guutamedha. Filannoo United Statesin dura Biden Kim fincilaa jechuun waamanii kan ture yoo ta'u muudamaa Bideniin guyyaa dura ammoo Kooriyaan Kaabaa agarsiisa loltummaa misaayilotaa haaraa taasiftee turte. Ebila keessa ammoo Biden Kooriyaa Kaabaatiin rakkoo cimaa nageenya addunyaa jechuu isaanii hordofee Kooriyaan Kaabaa biyyattii irratti fedhii imaammata jibbaa geggeessaa jira jechuun ibsa baaftee turte. Ameerikaan ammoo xiinxala imaammata ishee Kooriyaa Kaabaa waliin qabdu dhiyeenya kan xumurte yoo ta'u odola Kooriyaa guutummaatti niwukileerarraa bilisa taasisuu akka itti fuftu dubbattee turte. Dubbiimtuun ministeera haja alaa United States Jen Psaki Ameerikaan Kooriyaa Kaabaa waliin adeemsa beekumsaa ifaa fi dippiloomaasii jajjabeessuu hordofti jettee turte. Itti dabaluunis United States sochii qabatamaa taasisuu irratti xiyyeeffattis jette. Kim kanaan dura Donald Trump waliin yeroo sadii wal arganii kan ture yoo ta'u garuu mariin dhimma niwukileeraa dhaabuu battaluma dhaabbatee ture. BBCtu gabaase. Daawwattoota keenya oduun keenya ammallee akkumatti fufettiidha kan jiru amma immoo gara oduu ispoortiitti isin ceesaa. Oduu ispoortii nutti himuuf Mubaarak Bashir as istiidiyootti argameeti kan jiru. Mubaarak waliin turtii gaarii. Ashamar kafuun hordoftoota FiB Finfinnee Integrated Broadcaster Oduu Ispoortii isinitti himuuf jenna. Oduu Ispoortii immoo kan isinitti himu an Mubaarak Bashirii. Waliigalteen istaadiyeemii magaalaa Finfinnee haaromsuuf dandeessisuu mallattaa'e. Koomishiniin Ispoortii Federaalaa istaadiyeemii magaalaa Finfinnee haaromsuu fi tajaajila sadarkaa isaa eeggate laachuuf akka dandeessisutti waliigaltee mallatteessee jira. Waliigalticha kan mallatteessan Koomishinii Ispoortii Federaalaa fi dhaabbata itti gaafatamummaan isaa murtaa'e Friendis Engineeringidha. Haaromsichi kan raawwatu dirree kubbaa miilaa, kutaa uffannaa, kutaa dhiqannaa, mana fincaanii fi hordoftootaa fi elektirikaa kan hammatudha jedhan. Hojii haaromsaa kanaaf baasiin birrii miiliyoona 39 oliin immoo kan uwwisamu ta'uusaas himanii jiru. Jaalatamoo daawwattoota keenya oduu keenya yeroo kanaatiif qindeeffannee xumurree jirra. Odeeffannoo wayitaawaa kan addunyaaf akkasumas yoo kan biyya keessaa argachuuf 75-76 irratti okay jedhaati nuuf ergaa. Yaada qeeqa qabdan gaaffii nu biraan ga'uudhaaf ammoo 74-44tiin nu qaqqabsiisuu dandeessu. Daniel Tasfaayitii qophiilee FiB afaan waliin turtii gaarii.